Waggaa 10 booda addunyaan kan fakkaatti. Bakka mudaa hin qabnu bareedduu teknooloojii waan hundi salphisee namni jiraachuu fi hojjechuu hin qabne. Kun yaada garee qoratoota hubannoo namtochee ka qorannoo falmisiisa fi dhibba guddaa qabu AI 2027 jedhamu barreessanii. Akka qorattoonni kun tilmaamanitti waggaa 5 keessatti ilmi namaa addunyaa kanirraa in haxaama. Qorannoon isaanii kunin addunyaa teknooloojii keessatti dubbii ijoo ta'ee jira. Yaada isaanii kanirraatti BBC'n xinxaltoota beekamoo dubbise. Garuu jalqaba irratti waan ta'uuf deemu haa ilaallu. Akka yaalitti AI barreeffama gara viidiyoo jijjiiruu fayyadamne. Akka yaada kanaatti bara 2027 dhaabbanni wayii Open Brain jedhamu milkaa'in kabajaa jira. Hubannoo namtochee yookiin AI Agent 3 jedhamu uuman. AI'n kunin beekumsa intarneetii guutuu, filmii fi kitaabota hunda qaba. AI dabalatee damee hundirraatti ogummaa sadarkaa PhD qaba. Jidduugaldeetaa guddaa fayyadamuun AI's fakkaattuu 200,000 uuman. AI'n kunin ogeessota ciccimoo 50,000 ta'an kan namoota kaan yeroo 30 saafis caaluun waliin walgita. Agent 3 kun guddatee sadarkaa hubannoo namtochee waliigala jedhamu ga'a. Kan jechuun AI'n hojii ogummaa hunda danda'a. Namaayyuu caala. Garuu haal kan keessatti dhaabbatichaatti gareen nageen to'atu AI'n kunin namoota fi galma dhaabbatichaa waliin wal simuu isaa hin mirkaneeffanne. Isa hubachuu irratti qaawwi to'atamuu hin dandeenye uumamaa jira. Uummanni waan hundaa fi AI fayyadamaa jira. Garuu AI nam caal qarootaa akka jiru hin beekan.